Jaartii isaa ta'e ilmoo darbitee kuttee mi? Akkam godhate? Isaa argee maallaqa fudhatee barjaa. Wayaan amma gara qabatee bakkoofteen tun qabdu deeman arabaatu raayisii ameen na baase bakkaan dalagachuu jiru. Wadha gahe. Wayi ummaatii maallaqa xiyyaatu kutuuna raabratee amma bishaan dhibbata kaaniif gadduun hin qabu kanatti dhagabu mana kana keessa ciisu jira. Maallaqa anuu siif hin ta'u. أوهجت يا شهر الصيام شهر التراويح والقيام مرحبا يا رمضان عدت علينا بالرضوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا وردفتوتا خيني أكم جلتا نبيا ريالا ورموت شكل قادي جلتو أكم جلتا سومنا راجة جبا ومن قادرون كتي بقرب بيت سنينجي نسنينجا دوسي جلقا بسنينجا نوان تيب Egaa irraan tana eessatti argamte jechuun keessatti nuu lamu jaartii muraat biratti argama. Akkuma viidiyoo isaanii irratti agartan jaartii muraat bonoonni agartan dhukkubee ciisu jira. Dhukkuba kanallee isiif dhukkubse akkuma beektu haadhalaan dhukkuu hin hafte lubbuu isinii hojjisti. Summii dhuyite jechuudha. Summii dhuyiteeti akka malee taatee mustashfaa geessanii kana dhageetiin gaafa sanillee qubaan qaba dhufee ni nu badha jeetiin dhufee isii waan jijjiiramte hin qabdu namni tokko ni jijjiirama jireenya keessatti. Amma nuti akkuma agartan ilmoo tana irraa fuudhe guddisi alagaanuu ni guddifti ilmoo muraat ilmooteeti jennee kadhannee daddannee lubbuu isii dabarsuudhaaf eegu jiran halkanii guyyaa mana kophaatti eegu jiran akka hin guddifne ni beeytan. Namni tokko namni ofii fajjiise akka jannata hin seenne akka warra ibiddaa ta'e. Ati maal beekta? Ani beekan islaamaa mi? Ati yoom dayitee gorgaree qabu? Ati quraana rabbitti namanne akkiin jee ati islaamaan feeruusaa ture. Duuba islaamni quraana rabbitti amana. Quraanni rabbii kun amantiin keenya amantii dhugaati. Akka namni fi fajjeese azaaba seenti. Ati maaliif beekta akka akkas taate? Annama quraana rabbiitti amanee bar maaliif beekta ammallee Ati gabrii sun dayitee dhuftee nuuf fakkaattaa. yaa boorti kafrini baatiin baatii araaramaati. Ati naannoo ati deeqattaas wallelee jira maaltu mana hojjete fideera? Sumaan laalu dhufu. Maaf na laalta? Maaf naalta? Enda laalisiin jee. Niin fuususaa ta'e deeqattaas afaan kan keessi na torqottee kutte arroo maaltu si fidi? Arraa sanatti himu dhuftee na fakkaata walleen. Fayyiruza ammaan yoo ati duuti sitti hin gammada rabbi si darbu sun miidhu. Na gammaddanee isin hundi. Amma akkan wayyooyitee mi'a tarumaa si gaafatu. Na gammaddan maali wayyaa? Yoo na feete meetu yoo obboleetii qabaatte kan narraa baase. Wallaan obboleeyyan itti wajjin dhaladhee. Qayyee ilmoo muraata narraa baase. Hayi ilmoo baasuu yakka akka ta'e beektu akka rabbiittis akka heera addunyaarra jiruttis akka heera namaattis akka ilmoo baasuu yakka taate beektu. Hayi sanuu ilmoo kee baasee jechuun hamburmaan naa yadda. Akhiratti iyyaafu maal naa yaddee obboleessi biyya kaati jedhanii jalaa si qabu kunis maaluma naan jaa akkami yaadda? Hin barbaadu ba'an dhaluufi. Hin barbaadu. Dirqama namarraa dhalanii. Mucaa bareedaa kanarraa dhaluufi. Hin fedhee bareedina bilaash kanaa keessi isaa barqofoodha. Mucaa shanyii irraa jijjiiratan ani wallaahi amma dhugaa siimuu. Amoo fayyada jalaa kana shanyii maal irraa jijjiiratan? Isin nama dhugaa isinitti nu feetanii yaa. Wallaahi irraas dachaas walla dhute. Wallaahi ilmoo asii dhalattee fuudhuu danda'a dhugaan siima. Mee ammaa fuudhu kee kaati fitii fayyee dachaas. Fayyaa bakka fayyadu. Sila fayyaati jaamaa si dakaleewu. Ni ciiftaasii dhukkubaa. Ni ciiftaasii dhukkubaa jeetiin. Amma barbeekaanis kabaja jira dachaas. Ni beekta? Ambar kheyrii dalagachuufi nama fayyaa hin qabne laaluun suhaaba. Nam tokko nan laalee naa dhuftanii. Amma mucaan jaarsa kun mashkuula. Mashkuula maali kun? Ilmoota irraa fuudhuu didee Ani ilmoota nama booda yoo natti haasawite wallaahi naafeeti walitti ol kaadha akkam. Amma booda ilmuma tana natti naasawite. Kiismeeshis. Natti naasawite waa'ee ilmoota naa. Ati moo muraata jaalattu? Hin jaaladhee. Hin jaaladhee. Wannummaan akka hin hafte kan walitti Maali jaaladhi sun waan nyaatan moo waan dhugan? Muraan maal? Nabiidha. Nabiyyiidha inni. La nabii keenya sallallahu alaihi wasallam nama. Muraad nama jaarsa heeti dhalaan jaarsa jalaan jannata sentisti maa ola dhiji. Naanichi si jeetiin jiraafi naanichi nama booda. Naanichi ati yoo maarri sirraa beeku namni loleen araaramne
nama khiyyaa miti rasuulli sallallahu alaihi wasallam namni ni lola ni araarama maal jechuu feete akkam feete of ajjeesu feeta Anu abaarsa dhagaye qaba. abaarsa maanii qabu mucaa kan akka cuufuu bu'aa hin qaban Abaarsa qabaadhanis. Silaan abaarsa qabaachuu baadhee dhufeetiin akkanatti gurbaadhamaa jazbaa deddeemu kan namni sammuu qabaatee kanatti ifqisaasee akkanatti inni akka sareetiin na taphata. akka saree si taphachuu mee mucaan kun maaluma si godhu ilmuuti jetana naafuu intalli mara darbii ta'e deemtu Hin fuudhuuf. Okay. Haati daldee hafuutuuf egaa. haala dhaltanii finnaafi Fidaa deema. ni ayyamta Eesh. Deemta. tabiraa fuuyisuu wayyamoo san seebisuu wayyaa Ciccikkanaa wanti na gaafatu sun jirtu amma booda itti kaan akkanatti naasuu. dhagaye mee amma dhagaye wayi siima ati kun nasiiba qabdu nasiibni ati qabdu wallahi billahi muraada argachuu nasiiba qabdu Kana naamusa Mario bareedinaati. Gabbaa ilaali bee rabbiin isaa miti araba rabbii uumee lafa kaa'ee jira bara. aramni kun maalitti si godhata Maaltu si arabaaf si godha? godhata Arabni amma yooni nanni isinii na hirmatee biliyeena narra naqee na fuudha akkam. astaghfirullah Biliyeena hanga aramni si tuffatu silaa beeyte deem maal na tuffatani miti. Na tuffatan akkan na kabajallaan. Kabajaa isaan nama akkam amma barbaada Beekaa habashaa ana fuudhee masii ilaalu dhufee barbaada nama dhukkubee fakkaatu annatti naafetu wallolaa maaltu mana kiyyaa osoo miti. maaltu na yesuuti yoo duutee uuman dhufu osoo hin duune dhufee si ilaala malee eega duutee Duu dhufee si ilaala galame bar. Duu jechuun bar maskiraadhaa bar jireenya akka amma isaa hojjetti jiru kanarra. Waa itti deemu jirtu Duuti maskiraadhaa bar. jarjariin itti deemu jirtu suutatti duuba kana taatu ilmoota na jaalattee kan ofirraa baasuu danda'a Jaaladheetu manatti tolee na gammachiisee. yoo duutee hoo Yoo duunaan bar galaagalame sin jee bar. Carraadhaa bar duutii. duuba isaafuu maal jedhu Inni maal? akkam Inni kun ilmoo ni qabaa godaan akka isaatu deddeemuun shaanarraa ilmoo fuudhee. miliyoona dhaluu danda'a yoo fedhe amma ati bara wannaa sittee jirti Haadhalu. intala ilmoo irra darbite jaartii isaa tattisan barbaannee filloonnees hin ayyamtu maal jechuudha efiifis Isin isaa kana isaa maalitti maal ilaaluu jirtan mootii akka nama guddistanii bar. guddistanii laa kabajaa qabu Kabajaa maal qaba kun? Kabajaa namni qabu bar hudduu isaa naamusa itti godheetii jiraataa bar ni beekta? dhagaye Silaa kabajaa qabaate anu warra akka na godha. amma ilmoon ati isarra diddituun ilmoo teetiif obboleessa taati rabbi sodaattu Rabbiin hin godhuuf walitti hin godhu takkaatanaa iddoo waalama callaadha. yaa feeruza tasgabbaa'e Hin godhuuf kam biyyuma sanaaf hin obboleessa. Numa hin godhuuf kam. ammas biftu qote isa kana ammallee rabbi si baase summii hujee rabbi si baase maal jechuu feeti ammas rabbi lafi deebuu danda'a maali mee yaadni ani siin gorsuuf Ayyaanni kiyya muraadi fi biyyoo tana jooni nagara dhiinii kiyya dhibbaa na dhaqa. biyyoo sirraa dhoorkina dhaanii ta'e nu Deemsisitiin ammas. dhagaye laallaa Baasitiin. tan bichuu ilmoo isaa Ilmoo tana halkan kalkana ganaa kana yoo inni jaarsa kiyya ta'e ilmoo tana baasee amma shaararran agarsiisa. dhaarra baasee ta'e akkasii godhanni feeta Tiyyaa'otam. ilmoo teema fakkeenyaa taate akka shaara kanarra darbanni feeta Yooni nan itti fidee agarbu. yoo nuti fide Yooni nan itti fidee guddisitee akka gumaamaatti fidee ilmoo tiyya darbee deeme haa darbu booda. dilli abbaa biddeenaa ta'ee haadhaa hojii fuudhee guddisi jiru uumaan Sila namaan amma fakkeenyaaf sila sammuu tiyyaa malee sila namaan nama. wani si gaba amma fakkeenyaaf ilmoo tana dhaltee muraatii hojii wal jirtu ilmoo tanaa hojii namni tokko si jaalate ilmoo tanaa hojii si fuudhee Isiin akkasitti himaan heerumin irree. si mana rumini Eegaa fudhattee ilmoo si himaan heerumin. isinis ni jaalatti bar jaalattee jibbine Isa- jaalala haana galfatu jechuuf ilmoo darbite malee booddisi as ba'ummaa Isimoo. dhugaan jiru sitti himaa Mee saabaa osoo moonaafisi wala garreewu chaansiidha silaa chaansii. akkam godhe yoo sirra jabaattee hoo Isimoo. Bar chaansiidhaan jee bar carraa jechuudha. yoo isiin tun sirra jabaattee hoo Carraadhaa. waan ajaa'ibaa dhageen cootiin beerusa amma kan siin gorsan lubbuu tana Wayi meera dhiiseetiya. Nadhiisi mee. dhagee yabbaliiti Meera dhiisi dachaasati meera dhiisi. amma meena dhageeffadhu obsi mee siin gorsaa dhagee Meera dhiisi laa gurbaan kun akkanas keessa na taphatee akkanatti Siin gorsaa. keessa tabbadeessa tokko Yoo garaa nan keessaa balleessin. qabu. garaa nan balleessin anis obboleessa dhagee Nadhiisi meetiya. akkaan jeena dhagee Hin fadhu Beerusaa. nadhiisi mee. obboleessi jedhaa dhidhaame dhageeffadhu lubbuu tana hidhamti
mataa kee jirta. Ufumaaf duuba malee namni soo jiru hin jiru. Hin boo'in. Dhageen dhufeen jira. Yaa obboleettii yoo yaa garaa nan balleessu. Dhageen gorsa kiyya kana fudhu. Na dhagee yaa gorsa kiyya kana fudhu. Amma si dhukkubu jira. Si dhukkubu jira. Dhagee si ati akkuma isaa dubbannu kana siifis dubbannaa bara. Wallaahi billaahi siifii deebitaa jira mirgaati. Waajjirri sitti hima. Obsi. Memma dhagee. Eegzaa hin boo'iniiti. Gorsa kiyya dhagee dubbitu akka garaa nan balleessi. Mana keessa galchuu ni tasgabbooyta. Mana keessa galchuu. Dhagee. Anammoo wallaahi jiruu tanarra du'eetuma sun akkasii yoo qabrii kuma shantamaan Oromoo waliin naaf bustee na awwaate irra naaf hirmaata. Dhageenye yoo tasgabbooyta firaa mana keessa geessu. Ayi fadhoo yaa ummati. Rooboo biraanii qabda. Asitti. Inni hundi waan kakkasin na fadhoo amma akkana taphannaa. Sin jibbina akkasii jibbu sii kuni. Tahu kan nomor kita bisa. Karena hukumnya wabah bulu jerawan. Lagi. Ya ni mana mana kayak sendiri yang gara-gara punya kebiasaan mana akan nunggu. Namun kau jibu. Dong saya tahu di badan Nabi Rabule. Ya cuma lagi. Mustafa semua juga. Kamu mana di sini? Bukan nama Mustafa. Ada kan Mustafa sih boleh ber. Maksudnya sobat. Udah feta ulah itu mau feta. If you want it nyate ide Mustafa tikan aku dah nimal makanya orang kan gara kan nambah lisan bocoran tentu. Apa ini jadi saat baby makanan aku dijual mana? Jadi saat ilmu dari video kuteni. Akan boleh. Saat baby malah kebetulan berjati sah. Yang garap punah nakanan aku dia malah jualan kakak kanan nungguani. Gara nambah lisan. Yang nama gara kabadi bekal sentuh puji mana ada batu raisi amin nabas bekan dalam cucuru. Buat lagi. Wah umati malah kerja kudu narabrat yang membisaan di perkani kadurin kamu kan tidak gabung mana sejitu cerah. Malah kamu sih kan.